English with Oromic. Har'a sagantaa haaraa boqonnaa sadii xumura isaa qabadhee isin dhiyaadheera. Hanga xumura qophii keenyaa inni waliin turan affeerraa keenya. Sagantaa har'aa keenya maal jedhaa? Sagantaa torbee tartiirraa hafedha. Sagantaa har'aa maal inni himoota wal caalmaa sararawaa furu. Himoota wal caalmaa sararawaa furu. As keessatti jalqaba irra maal laallaa? Hima wal caalmaa jechuun jalqaba maal jechuudha? Hima wal caalmaa sararawaa jechuun hima mallattoolee akkamii qabanidha? Irra guddaa, irra xiqqaa, irra guddaa yookiin wal qixaa fi akkasumas irra xiqqaa yookiin wal qixa qaban. Mallattoolee maaliif? Mallattoolee wal caalmaa. Kana jechuun tokko tokko caala, tokko tokko gadi. Fakkeenyaaf jiruuf jireenya keessatti waan tokko wal bira qabnee ilaallu tokko ni caala, tokko gadi jennee haalli itti ibsinu hima kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu hima kana maal jennee ibsinaa? Hima wal caalmaa sararawaa. Dirqama hima wal caalmaa sararawaa ta'uuf maal fa'aa of keessaa qabaachuu qaba? Mallattoo irra guddaa, mallattoo irra xiqqaa, irra guddaa yookiin wal qixaa fi irra xiqqaa yookiin wal qixa of keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Mallattoo wal qixaa haala torbee darbee keessa ilaalletti mallattoo wal qixaa yoo qabaatu taate himni kun hima wal caalmaa sararawaa jechuu hin dandeenya. Maaliif himni kun hima wal qixaa jennaan? Hima wal qixaa jennaan malee hima wal caalmaa jechuun hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenya fudhannee ilaalle xaan irra guddaa sadiiti yoo jenne gatiin xaa asitti argachuu dandeenyu irra guddaa sadii kanaati jechuudha. Fakkeenya lakkoofsi irra guddaa sadii ta'e bakka xaa kennaa fudhannee yoo buusne afur yoo jenne afur irra guddaa sadiiti bakka xaa kennaatti jechuudha. Kanaafiyyuu lakkoofsi afurii sadii hin caalaa jechuudha. Kanaafi xaa irra guddaa sadii hima wal caalmaati jechuudha. Mallattoon hima wal caalmaatu keessa jira jechuudha. Kan taa'ee jirus xaan irra guddaa yookiin wal qixa zeerooti jechuun xaan kenne kun irra guddaa jechuun jalqaba irra guddaa yookiin wal qixa jennu irra guddaadha. Zeeroo irra guddaadha. Zeeroo irra guddaa jechuun gara mirgaatti argamaa jechuudha. Lakkoofsa irratti gara poozitiivaatti argamaa jechuudha. Inni kun akkasumas deebisee mallattoo wal qixaa jalaa qabuun kun maal agarsiisa? Zeeroo kanaanis wal qixa ta'uu danda'a jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf irra guddaa jenna. Irra guddaa sadii jenna. Wayita kana sadii keessa hin jirtu. Lakkoofsi kamiyyuu kan irra guddaa sadii ta'e. Afur, shan jennee asirratti garuu zeerooleen keessoo jirti jechuudha. Maaliif mallattoo wal qixaa santu akka wal keessa jiraatu taasisee jechuudha. Irra guddaa yookiin wal qixa jennee dubbisnaa jechuudha. Inni taa'ee jiru xaan irra xiqqaa yookiin wal qixa 12. Xaan irra xiqqaa yookiin wal qixa 12. Gatiin xaa kennaa qaasitti galchuu dandeenyu 12 ta'uu ni danda'a. Irra mallattoo wal qixaa jala waan jirtuuf jechuudha. 12 ta'uu danda'a. Garuu xaan keen 12 gadi. Fakkeenyaaf 11 irra xiqqaa yookiin wal qixa 12 jechuun hin dandeenya jechuudha. 11 irra xiqqaa yookiin wal qixa 12 jechuun hin dandeenya jechuudha. Akkasumas xaan irra xiqqaa yookiin wal qixa dhiifama mallattoo irra xiqqaa fayyadamuu hin dandeenya. Fakkeenya lama fudhanneeti xaan irra xiqqaa negeetiiva 10 yoo jenne xaan irra xiqqaa negeetiiva 10 yoo jenne gatiin xaa kennaa akkam ta'uu qaba? Negeetiiva 10 gadi jechuudha. Negeetiiva 10 gadi jechuudha. Negeetiiva 10 wayita jennu negeetiiva 9 jechuu kennaaf. Negeetiiva 10 gadi jennu negeetiiva 9 jechuu kennaaf. Lakkoofsi negeetiiva 10 gadi jiru negeetiiva 11 jechuudha. Kanaafiyyuu gatiin xaa kennaa meeqa? Negeetiiva 11 ta'uu danda'a. Negeetiiva 11 irra xiqqaa negeetiiva 10 jechuun hin dandeenya jechuudha. Asirratti garuu akka jalqabaa san irra xiqqaa yookiin wal qixa hin jennu jechuudha. Sababni isaa mallattoo wal qixa jalaan qabu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu irruma xiqqaa ta'a jechuudha. Amma akka himoota isaa furuu dandeenyu ilaallaa jechuudha. Himoota isaa akkamiin furuu dandeenya? Jalqaba irratti karaa ittiin furru osoo ilaalin dura karaalee eeggatoota gatii isaa argannee booda ittiin ibsuu dandeenyudha. Maaliif kana duras barattanii jirtan waan ta'eef haala ittiin furmaata isaa amma akka karaa kamiin furuu dandeenya? Karaa lamaan furuu dandeenya. Furamee gatii isaa yookiin bu'aa arganne san haala kamiin kennadha jechuudha. Tokkoffaa irratti seera ijaarsa tuutaa'edha. Seera ijaarsa tuutaa. Jalqaba gatii arganne san yookiin gatii xaa arganne san fakkeenya gatiin xaa kennaa xaa irra xiqqaa tokko yoo jenne seera ijaarsa tuutaatiin kaa'uu qabna jechuudha. Inni lammaffaa immoo giraafii sara lakkoofsaatti fayyadamuu dandeenya. Giraafii sara lakkoofsaatti gargaaramnee ibsinaa jechuudha. Fakkeenya kana dhaabbannee karaa tokkoffaa fi lammaffaa kanas ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Mee fakkeenyaaf fakkeenya tokkoffaa haa hojjennuuti. Fakkeenya tokkoffaa haa hojjennuuti. Maal jedhaa? 3 xaa hir'isuu 4. Irra xiqqaa yookiin wal qixa 2 hammattuu keessatti xaa hir'isuu 2 jedha. Seera lamaan kanneen yookiin karaalee itti ibsuu dandeenyu kan irratti hima kanarra ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf karaa kamiin furuu dandeenya? Jalqaba himni jalqaba jiru kun haaluma jiruun taa'ee kaasitti kun ammoo lamaa dhalaatuun ka keessa jirutti hin baay'atte jechuudha. Amala baraafsamaa san jechuudha. Fakkeenya 2 baay'isuu xaa 2 xaa 2 baay'isuu negeetiiva 2 negeetiiva 4 ta'a jechuudha. Amma
termii wal fakkaataa termiilee wal fakkaataa waliif finnaa jechuudha. As biraa sadi xaa qabna as biraa lama xaa qabna asii ammoo lakkoofsa jijjiiramaa hin qabne qabna asinis lakkoofsa jijjiiramaa hin qabne qabna jechuudha. Kanaafiyyuu sadi xaa afuritti dabarsinu poozitiivaan turte waan ta'eef maal ni astarti negeetiivaan tarte jechuudha. Lama xaa irra xiqqaa fi walqixa mallattoon ammas hin jijjiiramu jechuudha. Amma negeetiivni afuriin qabna asii. Negeetiivni tun achi walitti taruuf maaliin tarti poozitiivaan tarte jechuudha. Mallattoo achi bahartu waan ta'eef osoo garuu mallattoo keessatti osoo ta'e kaatee akkasuma ta'etti jechuudha. Kanaafiyyuu edaasa afurii jennaan jechuudha. Negeetiiv sadi xaa hir'isuu lama xaa meeqa nuuf kenna xaa qofa nuuf kenna tokko xaa qofa nuuf kenna jechuudha. Kanaafiyyuu irra xiqqaa yookiin walqixa negeetiiv afur edaasa afurii meeqa zeeroodha. Kanaafiyyuu gatiin xaa kenna zeeroo illeen ta'a zeeroo fi lakkoofsa zeeroo gadi jiran ta'a jechuudha. Zeeroo fi lakkoofsa zeeroo gadi jiran mallattoo walqixaatuun akka zeeroo illee dabalatu taasiste jechuudha. Seera jalqabaatiin wayita ibsinu seera ijaarstotaatiin ibsinaa jenne karaa itti ibsinu. Kanas karaa kamiin ibsuu dandeenya? Tuuta furmaataa jenneeni tuunni furmaataa qixxeetaa mallattoo tuutaa fayyadamnee gatii xaa kenna xaan elementii miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'ee maal ta'a xaan irra xiqqaa fi walqixa zeeroo haala kanaan ibsachuu dandeenya jechuudha. Seera ijaarstuutaa kan jennu haala kanaa jechuudha. Seera ijaarstuutaa jechuun haala kanaan jechuudha. Tuuta furmaataa jennee mallattoo tuutaa fayyadamnee xaan miseensa lakkoofsa raashinaalii ta'ee xaan irra xiqqaa yookiin walqixa zeeroo kan jennu sana jechuudha. Kanaafuu seera tokkoffaan akkanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Seera lammaffaan immoo maal jedhaa giraafii seera lakkoofsaatti gargaaramu. Giraafii seera lakkoofsaatti gargaaramu. Fakkeenyaaf giraafii seera lakkoofsaa kennaa giddura zeeroo qabaa lakkoofsa intijarii jechuudha. Negeetiiva tokko, negeetiiva lama, negeetiiva sadii itti hidhatti fufaa akkasitti. Asitti tokko, lama, sadii, afur jedhetti fufa. Fakkeenyaaf asumatti zeeroo hin dabalataa jenne maaliif mallattoon walqixaatu maal mul'isti akka dabalatu mul'isti jechuudha. Kanaafiyyuu xaan kenna immoo zeeroo gadi. Zeeroo gadi jechuun negeetiiva tokko gara bitaatti kan jiran jechuudha. Seera lakkoofsaa zeeroorraa gara bitaatti kan jiran. Kanaafiyyuu haala kamiin mul'isuu dandeenya? Zeeroo kennallee irra dibnee haala kanaan deemaa jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa dhuma isaa hin beekne waan ta'eef haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Bakka kanatti maal beekuu qabna? Zeeroo illee dabalataa jechuudha. Maaliif sababni zeeroo dabalatee mallattoo irra xiqqaa fi walqixa ta'e waan jiruuf jechuudha. Inni biraa fakkeenya lammataa yoo ilaalle negeetiiva lama xaa kan jedhu kana haa laallu. Negeetiiva lama xaa kan jedhu kana haa laallu asirratti. Negeetiiva lama xaa edaasa afurii irra xiqqaa jaha jedha. Negeetiiva lama xaa edaasa afurii irra xiqqaa jaha. Kanas karaa kamiin ibsina? Ijaarsa seera tuuta furmaataatii fi ittaansee giraafii seera lakkoofsaatiin ibsina jechuudha. Inni ittaanu maal jedhaa? Hima kan akka ifurraa negeetiiva lama xaa as biratti lakkoofsa tokko masaanuu isaatiin zeeroo goonee balleessine. Yoo poozitiivaan ta'e negeetiivaan balleessine, yoo negeetiivaan jiraate immoo poozitiivaan balleessina jechuudha. Kanaafuu as biratti poozitiiva afurtu jira waan ta'eef negeetiiva afurii hir'isnu zeeroo nuuf ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu xiqqaaf goonee gama lachiinuu dirqama immoo yoo edaan eda'uu qabna yoo hir'isnellee hir'isuu qabna jechuudha. Negeetiiva afur jennaan jechuudha. Negeetiivni lama xaan irra xiqqaa jaha hir'isuu afurii kennaa meeqa? Lama. Kanaafiyyuu xaa kenna gatii xaa kennaa barbaadaa waan ta'eef irra negeetiiva lamaa jennaan jechuudha. Xaan kenna bakka kanatti lama hiruu negeetiiva lamaa negeetiiva tokko. Garuu mallattoo kennamaa irratti hundoonee mallattoo kenna hin jijjiirama. Barataan baay'een kan itti doongoru maal irratti mallattoo irratti yoo lakkoofsa kamiyyuu negeetiivaa yoo baay'isne wayita hirruu fi wayita baay'isnullee yoo negeetiivaan ta'e mallattoo maal ta'a hin jijjiirama jechuudha. Yoo irra guddaa ture irra xiqqaa yoo irra xiqqaa ture immoo irra guddaa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu mallattoon keenya kun jalqaba irratti irra xiqqaa akka ture kun maal ta'a? Irra guddaa negeetiiva tokko. Sababa maaliitiif jijjiirame? Negeetiivaa waan hirameef jechuudha. Osoo negeetiivaanis gabaa'ee taate haaluma sanii jijjiirama jechuudha. Kanaafiyyuu hima kanaaf tuuta furmaataa isaa lafa kaa'uu yoo barbaanne tuuta furmaataa jenneeni mallattoo tuutaa bannee maal goona? Xaan miseensa lakkoofsa maaliiti? Raashinaaliiti. Akkasumas xaan gatiin isaa meeqa? Irra guddaa negeetiiva tokko jennaanii jechuudha. Negeetiiva tokko jennaanii jechuudha. Seera ijaarsa tuuta furmaataatiin haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Akkasumas giraafii seera lakkoofsaatiin immoo haala kanaan ibsuu dandeenya. Gatiin keenya meeqa? Xaan keenya negeetiiva tokkorraa gara poozitiivaatti deema yookiin gara mirgaatti deema jechuudha. Fakkeenyaaf negeetiiva tokko as biraa yoo qabaanne as biratti garuu negeetiiva tokko hin dabalatu. Maaliif negeetiiva tokko hin dabalanne mallattoon walqixa jedhu waan jiran jirra jechuudha. Asirraa garam deemna? Gara poozitiivota yookiin gara zeeroorraa gara mirgaatti achi deemna jechuudha. Kanaafuu haala kanaanis ibsuu dandeenya. Haala kanaanis furmaata isaa kaa'uu hin dandeenya jechuudha.
Kanaafiyyuu karaa lamaan hin wal caalma sararawaa kan furmaata isaatti lafa kennu karaa lamaan kanaan kaa'uu hin dandeenya jechuudha. Karaa lamaan kanaan kaa'uu hin dandeenya jechuudha. Inni biraa waa'ee makanaa irratti hubachiisni kitaabni keessan kaa'e tokko jira. Hubachiisni isaa maal jedhaa? Lakkoofsa raashinaalii A, B fi C kamiifuu lakkoofsa raashinaalii A, B fi C kamiifuu A irra xiqqaa B yoo ta'e Aan kenname egaa irra xiqqaa baati. Yoo ta'e A idaasa C irra xiqqaa B idaasa C'ti. Aalleen baalleen caallee maa inni miseensa lakkoofsa raashinaaliiti. Kana jechuun dhugoomsinee ilaaluu hin dandeenya. Karaa kamiin dhugoomsuu dandeenya? Jalqaba irratti A irra xiqqaa B yoo ta'e A idaasa C irra xiqqaa B idaasa C. Hundi isaaniitu jalqaba irratti maa inni miseensa lakkoofsa raashinaaliiti. Kanaafiyyuu miseensa lakkoofsa raashinaaliitti galchuu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenya bakka A kennaa 2 haa fudhannuuti. Gatii A kennaa 2 haa fudhannu. Gatii B kennaa 3 haa fudhannu. Jalqaba irratti kan dhugoomsaa laallaati. Fakkeenya 2 irra xiqqaa 3 dhugaadha. Kanaafiyyuu kanallee dhugoomsuu qabnaa jechuudha. Yoo dhugaan ta'e seerri kun sirrii miti jechuudha. Caallee fakkeenyaaf 2 haa fudhannuuti. Lakkoofsa fakkeenyaaf lakkoofsa 5 haa fudhannuuti. Gatii maalii kennaati? Gatii C kennaa 5 haa fudhannuuti. Gatiin A kennaa sanuma ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu A idaasa C jennee waan ta'eef 2 idaasa meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. Mallattoo keessan galchuun haga dhugaa ta'uu arginutti jechuudha. Itti aansee gatiin B kennaa meeqa? 3 idaasa 5 jennaan. Himni kun dhugaa ta'uu qaba jechuudha. 2 idaasa 5 meeqa? 7. 3 idaasa 5 meeqa? 8. Kanaafiyyuu 7 yeroo hundayyuu maa inni irra xiqqaa 8. Kanaafiyyuu haala kanaan dhugoomsuu hin dandeenya jechuudha. Haala kanaan dhugoomsuu hin dandeenya jechuudha. Akkasumas seerri biraa maal jedhaa yookiin hubachiisni biraa ammas deebi'ee aankeen irra xiqqaa baati. Aankeen irra xiqqaa baati. Kana jechuun A hir'isuu C irra xiqqaa B hir'isuu C jechuun hin dandeenya jechuudha. A irra xiqqaa B ta'ee A hir'isuu C irra xiqqaa B hir'isuu C. Fakkeenya gatii A kennaa 5 haa fudhannu. Gatii B kennaa 6 haa fudhannu. Gatii C kennaa immoo 1 haa fudhannuuti. Gatii C kennaatiyyuu 1 haa fudhannuuti. Kana jechuun eda'uu irratti yoo haala kanaan ta'e hir'isuu irratti dhugaa ta'aa ilaallaa jechuudha. Fakkeenya gatii A kennaa jalqaba irratti asirraa kan osoo kanatti hin taane kana dhugoomsuu deebinaa jechuudha. Kana jechuun 5 irra xiqqaa meeqaati yeroo hundayyuu 6. Sarara lakkoofsa irratti illee ilaalle 5 gara bitaa 6tti argamte jechuudha. Kanaafiyyuu asirratti dhufnee 5 hir'isuu 1 6 hir'isuu 1 jennaan jechuudha. Irra xiqqaa ta'uu qaba jechuudha iddoo kanatti maaliif hin dhugoomsine waan ta'eef. Kun 4 ta'a 6 hir'isuu 1 meeqa ta'a 5 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu 4 yeroo hundayyuu maal inni irra xiqqaa 5ti jechuudha. 4 yeroo hundayyuu irra xiqqaa 5ti jechuudha. Kanaafiyyuu himni jalqaba yookiin hubachiisni jalqaba dhugaa nuuf ta'eera jechuudha. Yeroo kamiyyuu maal wanni isin qabachuu qabdan A irra xiqqaa B ta'e taanaan A idaasa C'as akkasumas B idaasa C irra xiqqaa gidduu jaraa ta'a jechuudha. Ammas deebinee A irra xiqqaa B yoo ta'e A hir'isuu C irra xiqqaa B hir'isuu C ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma irra xiqqaa qofaan laalle. Irra guddaallee fudhanne mallattoo irra guddaa fudhanne irra guddaa yookiin walqixa irra xiqqaa yookiin walqixa yoo fudhanne himni kun dhugaa nuuf ta'a jechuudha. Himni kun dhugaa nuuf ta'a jechuudha. Kanneen ammoo isin hojjedhaatii koomentii irratti naa kaa'aa jechuudha. Itti aansee immoo maal laallaa? Seera lammaffaa yookiin hubachiisa lammaffaa laallaa jechuudha. Seerri lammaffaan keenya maal jedhaa? Ammas deebi'ee A, B fi C'aan lakkoofsa raashinaaliiti jalqaba irratti maa inni lakkoofsa raashinaaliiti. A, B fi C'aanis lakkoofsa raashinaaliiti. Garuu asirratti jijjiiramni jiru maa inni kaawwalaarraa C'aan keenya poozitiiva. Gatiin C'aan fudhannu yeroo hundayyuu 0 irraa gara maalitti argama? Gara mirgaatti. Kana jechuun A irra xiqqaa B ta'ee A C jechuun A baay'isuu C irra xiqqaa B baay'isuu C'ti. As keessatti C'aan keenya maa inni gatiin isaa yeroo hundayyuu 0 irraa gara mirgaatti jechuudha. Gatiin C kennaa irra guddaa 0 jechuudha. Akkanatti illee ibsuu hin dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu gatiin C kennaa yeroo hundayyuu poozitiiva jechuudha. Poozitiiva. Fakkeenya hima kana haa dhugoomsinuti. Maaliif C kenna yeroo hundayyuu poozitiiva fudhanneen. Fakkeenyaaf 7 haa fudhannuti. Gatii A kennaa. Gatii A kennaa 7, gatii B kennaa meeqa fudhannaa? 8 haa fudhannuti. Jalqaba irratti gatii C kennaa immoo poozitiiva waan ta'eef yeroo hundayyuu maa inni 0 irraa gara mirgaatti akka jiramu 2 haa fudhannuti. Gatii C kennaa jechuudha. Kanaafiyyuu A kenna jalqaba irratti A irra xiqqaa B ta'uu laalla. A irra xiqqaa B ta'uu isaa akkamiin laalla? Gatiin A kennaa 7 irra xiqqaa 8 jennaan jechuudha. Kanaafiyyuu himni kun dhugaadha jechuudha. Kattaayillee dhugaa ta'uu qaba jechuudha. Wayita walitti baay'isnu A meeqaa 7 baay'isuu meeqaati C'aan kenna
positive waan ta'eef lama fudhannaa jechuudha. Lama. Baan keenya hoo meeqa 8 baay'isuu meeqaati 2 irra xiqqaa ta'uu qaba jechuudha. 7 baay'isuu 2 14 yoo ta'u 8 baay'isuu 2 immoo meeqa 16. Kanaaf yeroo hundayyuu 14 irra xiqqaa 16ti jechuudha. Kanaafuu seerri kunis maal inni dhugaadha jechuudha. Inni itti aanee jiru a irra xiqqaa baa ta'ee ammas a irra xiqqaa baa ta'ee a irra baa a irra caa irra xiqqaa baa irra caati. Garuu ammas deebi'ee maal inni caan keenya pozitiiva. Gatiin caan fudhannu pozitiiva. Fakkeenya kan waan iyyuu laaluu hin dandeenye. Kan asirra jiru kanaan iyyuu laaluu hin dandeenya jechuudha. 7 gatii a kennaa 7 yoo fudhanne 7 gatii caa kennaa meeqa fudhannu 2 jechuudha. Pozitiiva waan jenneef. Gatiin baa kennaa 8 gatiin caa kennaa immoo 2. Heega waamsaa isaanii wal fakkaatee gubbaa qofa waliin madaaluu hin dandeenya jechuudha. Yeroo kamiyyuu 7 irra xiqqaa meeqaati? 8. Kanaafiyyuu 7 irra 2 irra xiqqaa 8 irra 2ti jechuudha. Kanaafuu himni kun dhugaadha jechuudha. Ammas deebi'ee akkuma hime jalqabaa maa inni mallattoon kun yookiin himna asirra jiru kun mallattoo irra guddaa fi walqixaaf irra xiqqaa fi walqixaa fi irra guddaafis maa inni dhugamaa jechuudha. Kanaammoo yookiin mirkaneessanii ilaaluu hin dandeettan jechuudha. Mirkaneessanii ilaaluu hin dandeettan jechuudha. Himni sadaffaa hubachi sadaffaa fi seerri sadaffaa maal jedhaa? Lakkoofsa raashinaali a baa fi caa. Lakkoofsa raashinaali nu fudhannu maa inni a baa fi caa. Hundi isaaniifi maa inni raashinaalidha. Garuu asirratti maa inni caan keenya negeetiiva. Asirratti caan keenya maa inni negeetiiva. Caan keenya negeetiiva akka jalqabaa san pozitiiva hin taane jechuudha. Kanaafiyyuu a irra xiqqaa baa yoo jenneen a caan irra guddaa baa caati. Ka jalqabaa sanirraa jijjiirama mul'isee jechuudha. Ka jalqabaa sanirraa jijjiirama mul'ise. Ka jalqabaa irratti akkuma jiru ta'a. Kanarratti garuu jijjiirama qabaata. Jijjiirama inni qabaateef ammoo hin laallaa jechuudha. Asirratti caan keenya wayita pozitiiva ta'ee fi wayita negeetiiva ta'e hin laalla. Wayita pozitiivaa ilaallee irra waan ta'eef amma wayita negeetiivaa ilaaluu qabna jechuudha. Wayita negeetiivaa ilaaluu qabna. Wayita caan keenya negeetiiva jechuun caan irra xiqqaa 0ti. Lakkoofsota negeetiivotaa hammataa jechuudha. Fakkeenya gatii a kennaa 2 gatii baa kennaa 4 gatii caa kennaa immoo negeetiiva 2 haa fudhannuuti. Maaliif caan keenya negeetiiva 0 gadi jirti jechuudha. Kana dhugoomsuuf ammoo 2 yeroo hundayyuu irra xiqqaa 4ti. Amma immoo seera kana haa dhugoomsinuuti. Aan keenya meeqa 2 baay'isuu caan keenya meeqa negeetiiva 2. Caan keenya negeetiiva 2. Baan keenya meeqa 4. Caan keenya immoo meeqa negeetiiva 2. Itti baay'isnaa jechuudha. Baay'isuu waan ta'eef seera baay'isuu waan ta'eef itti baay'isnaa jechuudha. Haala kana illee ibsuu dandeenya. Negeetiiva 2 baay'isuu negeetiiva 2 meeqa negeetiiva 4. 2 baay'isuu negeetiiva 2 negeetiiva 4. 4 baay'isuu negeetiiva 2 meeqa ta'a negeetiiva 6. Yeroo kamiyyuu negeetiivni 4 sarara lakkoofsaa irratti argama. Sarara lakkoofsa 0 irraa gara negeetiiva 6 irraa gara mirgaatti argamti. Kanaafiyyuu irra guddaa ta'a jechuudha. Haala jalqabaa sana negeetiivni 4 yeroo hundayyuu negeetiiva irra guddaa negeetiiva 6ti jechuudha. Kanaafuu seerri kun haala kanaan ta'a jechuudha. Jalqaba irra xiqqaa ta'anii booda immoo baay'ataan jara waa'ee walitti baay'atan maal ta'a? Caalna keenya negeetiiva ta'ee baay'atu maal ta'a? Irra guddaa ta'a jechuudha. Irra guddaa deebi'a jechuudha. Ammas deebinee maal jedhaa? A irra xiqqaa baatee akkuma kanaa A irra xiqqaa baatee A irra caa irra guddaa baa irra caa ta'a. Asitti irra xiqqaadha asitti ammoo maa inni irra guddaadha jechuudha. Sababni ta'eef immoo maa inni caan keenya maal ta'eef negeetiiva ta'eef. Caan keenya negeetiiva waan ta'eef jechuudha. Fakkeenya himuma kana irratti dhugoomsuu hin dandeenya jechuudha. A irra caa irra guddaa baa irra caa kan jedhu kana dhugoomsuu hin dandeenya. Gatiin A kennaa 2 gatiin caa kennaa meeqa negeetiiva 2. Gatiin baa kennaa 4 gatiin caan kennaa negeetiiva 2. Kana jechuun lama hiruu negeetiiva 2 meeqa negeetiiva 1. Yeroo kamiyyuu negeetiiva 1 jechuudha. 4 hiruu negeetiiva 2 immoo meeqa negeetiiva 2 jechuudha. Yeroo kamiyyuu negeetiivni tokko sarara lakkoofsaa irratti negeetiiva 2 irraa gara mirgaatti argamu waan ta'eef irra guddaadhaan ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu himni keenya dhugaadha jechuudha. Kanaaf maal irratti baay'ataa fi hiruu irratti jechuudha. Wayita kami caan keenya negeetiiva yoo ta'e A irra xiqqaa baa yoo jenne gatiin isaanii baay'ataa irratti maal ta'a? Mallattoon keenya irra guddaa deebi'a jechuudha. Yoo hiruu irratti illee ta'e irra guddaa deebi'a bifa irra xiqqaatiin yoo nuu kenname jechuudha. Ammas himni kun akkuma seerota jalqabaa irra guddaa fi walqixa irra xiqqaa fi walqixaa fi irra guddaadhaafis maa inni dhugaadha jechuudha. Kana immoo isin mana keessanis shaakaluu hin dandeettan jechuudha. Maaliif fakkeenyumaan isin keenya kana dhaabbattanii haaluma kanaan shaakaltanii jechuudha. Asirratti wanni isin qabachuu qabdan caan keenya negeetiiva caan keenya pozitiiva addaan baasnee beekama. Caan keenya negeetiiva jechuun lakkoofsi keenya sun 0 irraa gara bitaatti argama yookiin gara negeetiivaa keessa argama jechuudha. Caan pozitiiva jechuun keenya immoo caan keenya yeroo hundayyuu maa inni 0 irraa gara mirgaatti argama. Lakkoofsa 1 2 lakkoofsa pozitiiva ta'e fudhata jechuudha. Inni biraa mata dureen keenya itti aanu maal jedhaa?
hojiirra oolmaa mata duree keenya xumuraa jechuun boqonnaa kanaaf mata duree keenya xumuraa hojiirra oolmaa himoota walqixaa fi himoota wal caalmaa sararawaadha. Hojiirra oolmaa himoota walqixaa fi himoota wal caalmaa sararawaadha. Fakkeenya keessanii jalqaba irratti hojiirra oolmaa jechuun haala jiruuf jireenya guyyaa keenyaa keessatti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko wayita waan tokko bitu daldalaan tokko bu'aa isaa irratti daldalaan tokko waan tokko bitee gurguruuf maal jedhaa? Jalqaba gatii ittiin bite ilaalaa deebisee gurguruuf immoo hagam takka hagamii akka gurguree kasaaraa keessa akka hin seenne beeku himoota akkamii fayyadamuu danda'a? Himoota wal caalmaa himoota wal qixaa kanneen fayyadamee beekuu danda'a jechuudha. Fakkeenya tokko kitaaba keessanii irra jira. Fakkeenyi kun maal jedhaa? Rogsadee Isosilaasiin nu yaadachiisa. Rogsadee Isosilaasiin kennaa kofoon isaanii lamaan jalqabamaa inni walitti galoodha. Walitti galoo rogoon isaanis maa inni walitti galoodha. Kana jechuun kun walitti galoo akka ta'e mul'isneera jechuudha Isosilaasiin kenna. Amma immoo kofoonni keessoo isaanii immoo ida'amni kofoota keessoo meeqa ta'a? Digirii 180. Kana jechuun ida'amni kofoota keessoo rogsadee tokko meeqa? Digirii 180 jechuudha. Ammas asirratti maal nu kennameera? 40 nu kennameera. Digiriin kofni tokko maal ta'eera? Nu kennameera. 40 nu kennameera. Amma kofoota lamaan itti aanan barbaade yookiin tokkoon isaanii barbaada. Haala kamiin barbaaduu dandeenya? Ida'amni guutuu isaanii maal inni 180 heega nu kennee tokko nu kennameera jechuudha. Kana jechuun gara formaata isaa itti deemnu. Formaanni isaa edaasa gatii asii ammoo 40 qabna waan ta'eef xaan jennuun jechuudha. 40 digirii jenneeni ida'amni isaanii guutuun isaanii meeqa nu kenna? 180 digirii nu kenna jechuudha. 180 digirii nu kenna. Kana keessatti edaasa harmoota wal fakkaataa waan ta'eef maal godhuu dandeenya? Walitti eda'uu dandeenya jechuudha. Lama edaasa 40 digirii wal qixxaa 180 digirii jechuudha. Kana booda lama xaan kenna 40 kenna kun pozitiiva waan jiruuf negeetiivaan as tara waan ta'eef 180 digirii hir'isuu meeqaati? 40 digirii ta'e jechuudha. Kun meeqa nu kenna? 140 digirii nu kenna jechuudha. Lama xaan kenna akkasuma jira 140 digirii kenna fudhannee irra lamaa jenna. Maaliif gatii xaa kennaa barbaadarraa jechuudha. Lama lamaan baddachuun yeroo baay'ee barataan kan doongoon lama baddatee hin diramtee tokko taate jechuudha. Yookiin maxxantuun xaa kennaa meeqa taate jechuudha tokko ta'ee jechuudha. Walqixaa 140 irra lama meeqa? 70 digriidha jechuudha. Kanaaf tokkoon kofoota hafanii meeqa jechuudha? 70. Xaan kunis meeqa? 70 digrii. Xaan kunis 70 digrii. Kana immoo dhugoomsuu haala kamiin dandeenya? Ida'amni isaanii 180 waan ta'eef 70 140 edaasa 40 meeqa? 180 digriidha jechuudha. Inni biraa fakkeenya lamaffaan immoo seera maal nu yaadachiisuu fi kofni seera qajeelaa irratti uumamu digrii meeqa? Kofni seera qajeelaa irratti uumamu digrii meeqa? Digrii 180. Digrii 180. Amma asirratti 115 digrii nu kenneera. Gatii xaa kennaa barbaadeedha. Haala kamiin barbaadna? Edaasa xaa jennaan. Walqixxaa 180 yookiin immoo bakka bootaalee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Xaan kenna edaasa 115 digrii jennaan jechuudha. Walqixxaa 180 digrii. Wayita kana xaa keenya adda hambifachuuf maal godhuu qabna? 180 hir'isuu 115 digrii jennaan jechuudha. Digrii jennaan. Kanaafuu gatiin xaa kennaa meeqa? 65 digriidha jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota chaanaalii Aku Ingilish with Oromii har'a sagantaan isin qabadhee dhiyaate kana fakkaata ture torban sagantaa itti aanu wal arginutti nagaatti jecha garuu kana dura maal isin jechuu barbaada torbee dhufurratti gilgaalota boqonnaa 1 boqonnaa 2 fi boqonnaa 3 keessa jiran isinii hojjedha waan ta'eef hanga sutti nagaa naaf tura.